buusuuf USN hojjetaa jirtu kanatti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii ammoo waliigalteen TPLF fi mootummaan federaalaa ragayan TPLF baraaruuf dhiibbaa Ameerikaan gootinii jechuun isaanii oduu ijoo tahee jira. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii ibsa dilbata dheengaddaa gurraandhalaa 12 bara 2023 TV biyyaalessaa irratti laatan keessatti kana kan jedhan akka dureen biyyattii kun jedhanitti waliigalteen baatii 3 dura Afrikaa kibbaatti mallattaa'ee tooftaa gufachiisuu Ameerikaan wixineeffamee jedhan dabaluunis waliigalteen sun TPLF oolchuuf kan yaadamee fi dhiibbaa Ameerikaan waan raawwatamee jedhan gama keenya rakkoon qabnu kan jedhan pirezidaantii Isaayyaas waliigaltee mallattaa'e irratti yaada laatuun dura hojiirra oolmaa isaa ilaallaa jedhan waraanni Eertiraa Tigraay keessatti yakkoota hamoo fi sarbamiinsa mirgoota namoomaa raawwate jechuun himatamaa ture. Ammas taanaan dubartoonni Tigraay humnoota Eertiraatiin humnaan gudeedamanii turan gochaa irratti raawwatame himataa jiru. Gochi hamaan kun kaaba baha Tigraay keessatti waan raawwatame. Gama biraatiin dubbataan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Ned Price Itoophiyaa keessatti nageenyi akka bu'uuf kan jajjabeessan tahuu himanii jiru. Waldhibdee mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti mudate kan gaafataman Price sabatiinsaaf nageenyi sadarkaa olaanaa ummata Itoophiyaaf akka jiraatuuf ni tattaafannaa jedhan. Nuti michuu ummata Itoophiyaa fi mootummaati kan jedhan Ned Price rakkoo biyyattii dhimma nu ilaallatan hunda furuuf ni hojjannaa jedhanii jiru. Lolli kaabaa dhaabbatuun hokkora ture xiqqeessuu kan yaadachiisan aangawaan USA kun Oromiyaa keessatti nageenyi dhabamuun rakkoo fide dubbannee turre. Nuti michuu ummattoota Itoophiyaa fi rakkoo biyyattii furuuf ammoo cichoominaan Ameerikaan ni hojjetti jedhanii jiru. Manni marii hojii raawwachiiftota gamtaa Afrikaa yaa'ii isaa 40 lammeessoo roobii irraa eegalee jira. Manni marii hojii raawwachiiftota gamtaa Afrikaa walgahii isaa 40 lammaffaa galma isaa magaalaa Finfinneetti irraa eegale kanaan dhimmoota garaagaraa irratti ni dubbata. Marii kanarratti bakka bu'oonni fi ministeeronni dhimma alaa gamtaa Afrikaa argamanii jiru. Somaaliyaa, Naayijeeriyaa, Komoros, Tanzaaniyaa, Iswaatini, Saraaliyoon, Ivory Coast, Ripablika Afrikaa Jiddugaleessaa, Zimbabwe fi Maaliin kanneen hirmaatan keessatti argamu. Mariin bakka bu'oota fi ministeerota dhimma alaa biyyoota hirmaachise kun hojiirra oolmaa naannawa daldala walaba ardii Afrikaa saffisiisuu jedhuuf mata dureen bara 2023 jedhamu akka laatamuuf yaada dhiheessee jira. Marii guyyoota lama fudhatuuf jiru har'a eegale kanaan dhimmoota garaagaraa dhihaatan irratti mari'atee ni raggaasa jedhamee eegama. Afaan dhaloota calaqqee eenyummaa sabni tokko ittiin beekamu keessaa wantoota hangafa. Sabni tokko afaan isaa dubbachuu qofaan ammoo tursiisuun qormaata cimaa qaba. Barreessuuf dubbisuun yoo gabbisaa deeme ammoo afaan isaa qarqara badiinsarraa fageessuu danda'a. Akka seenan himtutti Itoophiyaa fi Eertiraa qofa keessaa afaan saboota torbaa guutummatti dhabamanii jiru. Garee ammoo badiinsaaf qarqararra jiru. Badiinsa afaanota sabbicuuf sababa kan ta'e ammoo hacuucaaf dhiibbaa sirnootati. Eertiraa keessatti afaan saba jabartii jedhamu yeroo ammaa guutummatti badee afaan Tigireenyaa dubbatuu dirqame sabichi. Kibba Itoophiyaa keessattis afaanonni hedduun baduun sabni duraan ture afaan biraatiin dhaalamee jira. Oduun kibba Itoophiyaa irraa dhagaamte garuu afaan namoonni 5 qofti dubbatan jiraatu isaati. Sabni Biraahilee naannawa laga Waayixoo kan jiraatu yeroo ta'u afaan dhaloota isaa ongotaa jedhama. Amma garuu baduuf dhidhiitataa waan jiru fakkaata. Afaan sabbicuu kana akka fakkeenyatti bara 1999 keessa namoonni afaan kana dubbatuu danda'an 15 akka turantu himama. Qorannoo bara dabree geggeeffameen ammoo lakkoofsi namootaa kun 7tti gad bu'uu isaati. Baranas namoonni afaan ongotaa dubbatan 5 qofa ta'uudha kan galmaa'e. Isaanis dhiirota 3 fi dubartoota 2 qofa. Isaanuu jechoota hedduu irraanfataa dhufanii jirus jedhame. Namoonni yeroo ammaa afaan ongotaa dubbatuu danda'an Guyyahoo Quraayuu, Geedaa Qawlanaa, Gumboo Qawula fi Gumboo Qaaroo kanneen jedhamani. Sablammiin Biraahilee handaara laga Waayixoo irraa kan jiraatan yeroo ta'u qarqara lagaa kanattis kuduraalee garaagaraa qotatuu fi qurxummii adamsuun nyaataaf fayyadamu. Dhalattoonni sablammii kanaa hedduun afaan sabarraa wayyaba ta'e afaan Tsahamaayikoo dubbataa kan dhaloota isaanii wallaalaa akka deemantu himama. Dhalattoonni Biraahilee horsiisee bultoota yeroo ta'an gara qe'ee sablammii Tsamaayii fi
ollaa isaa yeroo deeman waan hin deebineef liqinfamanii afaan dhaloota isaanii jala badaa deeme. Kun ammoo baay'ina namoota afaan kana dubbatanii miidhee jira. Namoonni afaan kana dubbatan kanneen umriin deeman waan ta'eef tura keessa ni du'u. Kun ammoo irrachuu namoota afaan biraahilee dubbatanii xiqqeessee jira. Namni warroo molee jedhamu kan miseensa sablammii kanaa turan duraan afaan ongotaa sirritti dubbatan nama tokkicha akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1990 keessa du'aan boqotani. Akka gabaasaa TV naannoo kibbatti durumaanuu baay'inni sablammii kanaa 365 qofa ture. Ammatti namoonni afaan sablammii biraahilee dubbachuu danda'an namoota obbolaa lamaa fi dubartoota obbolaa lama namni biraa tokkos jira. Jaarsi umrii ganna 80 Guyyaa'oo Qoraayoo Geedaa Qaawulaa umrii ganna 70 Ida'oo Qoraayoo ganna 60 Gomboo Qaawulaa umrii ganna 50 fi Gomboo Qaaroo kan umriin ganna 45 firoota amma lubbuun jirani. Hambaa yookaan ammoo haftee afaan baduuf qarqararra jiru ongotaa sablammii biraahileeti. Afaan Gi'izii erga badee bubbulee jira, garuu ammas taanan bataskaana keessatti ittiin baratamaa jira. Afaan sablammii biraahilee baraaruun kan danda'amu namoota lubbuun hafan baraaruun yoo barreeffamaan jechoota kuusan qofas jedhame. Sablammiin biraahilee hangi lubbuun jiru yeroo ammaa naannoo kibbaa godina Oomoo aanaa Banaa Tsabaay keessatti argamu. Kan daawwataa jirtan kun oduu BBS irraa isin bira gahaa jiru. Mootummaan Somaaliyaa miseensota garee Al-Shabaab 220 ajjeesuu hime. Operaashinii humnoonni mootummaa naannoleen deeggaraman waloon fudhatan kutaalee Galmudug keessatti miseensota Al-Shabaab lakkoofsan 220 ajjeesuu kanneen biraa hedduu madeessuu mootummaan federaalaa Somaaliyaa beeksisee jira. Kutaa Shabeellee keessattis michoota isaa waliin ta'uun miseensota Al-Shabaab 18 ajjeesuu himatee jira mootummaan biyyattii. Duula kanaan miseensonni Al-Shabaab garii booji'amullee mootummaan Somaaliyaa beeksisee jira. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud duula garee Al-Shabaab barbadeessuu geggeessaa jiruuf deeggarsaaf lammiilee isaanitti iyyatanii jiru. Akka ministeerri odeeffannoo biyyattii ibsetti pirezidaantichi lammiin biyyattii kamuu doolaara tokko gumaachuun duula Al-Shabaab irratti geggeeffamaa jiru akka deeggaran gaafatanii jiru. Deeggarsi kunis osoo hin turin godhamuu qabaa jedhan shororkeessitoota balleessuun ummataaf carraa nageenyaa fiduu qabnaa jedhan pirezidaantiin Somaaliyaa. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud Al-Shabaab barbadeessuuf deeggarsa gaafatuun kun isa duraatii miti. Pirezidaantiin ji'a dabree keessa yeroo dubbatan jiraattota magaalaa Maqdishootiin shororkeessitoonni mana keessan keessa jiru isin waliin jiraatu, ollaa keessan jiraatanii konkolaataan isin keessa naannawanii if keessaa baasaa jedhanii turan. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa Daawud Aweys ibsa roobiyaa irraa kennan keessatti duula mootummaa fi naannoleen 4 waloon geggeessaniin miseensonni Al-Shabaab 200 ol ajjeefamuu himanii jiru. Erga dhiheenya kanaas mootummaan Somaaliyaa duula Al-Shabaab barbadeessuuf bal'inaan geggeessaa jira. Ameerikaa fi gamtaan Afrikaa mootummaa Somaaliyaa